Digrii sobaa fi barnoota karaa gabaabaa ittisuuf sirni haarofni diriirfameera ministeerri barnootaa. Ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa sirni barnootaa karaa gabaabaa irratti osoo hin taane ga'umsaa fi beekumsa dhugaa irratti ijaaramaa jiraachuu beeksisan. Ministeerichi kana kan jedhan ibsa raawwii hojii mootummaa guyyoota 100 ilaalchisee kennaniin ta'uu gaazexaan Pilaas gabaaseera. Waggoota darban keessatti qulqullinni barnootaa gadi bu'uun rakkoo guddaa akka uumes ibsameera. Barnoonni karaa gabaabaa ittiin digrii argatanitti ilaalamu namoonni ga'umsa hin qabne waraqaa qofa qabatanii baranne jechuun akka of ibsan taasiseera jedhan. Haala kana jijjiiruuf mootummaan sirna barattoonni qormaata cimaa mana barumsaa fi yuunivarsiitii keessatti fudhatan diriirsuun barachuun qofa bu'aa argamsiisuu akka danda'u taasisaa jiraachuu ibsaniiru. Digriin kennamu kamiyyuu namni argatu beekumsa gahaa qabaachuu isaa mirkaneessuu akka qabus ministeerichi cimsee hubachiiseera. Digrii sobaa maxxansuun bu'uura hawaasaa miidha jechuun Profeesar Biraanuu Naggaa akeekkachiisaniiru. Akka gabaasa gaazexaa Pilaasitti ministeerichi to'annoo cimaa taasisuun qormaata jalqabaa irratti rakkoo uumee ture, amma garuu barattoonni gara barnoota isaaniitti haalaan deebi'aa jiraachuu mul'achaa jira. Maatiin illee ijoollee isaanii jajjabeessaa jiraachuu ministeerichi ibseera. Ministeerichi mootummaan hirmaannaa barattootaa fi fudhatama barnootaa guddisuuf hojii bal'aa hojjechaa jiraachuu eeranii lakkoofsi barattootaa sagantaa nyaata mana barumsaa fayyadaman gara miliyoona 8tti ol guddachuu isaa ibsaniiru. Dabalataanis waggoottan 5 darban keessatti lakkoofsi manneen barnootaa duraa naannoo 4,000 irraa gara 34,000tti ol guddateera jedhan. Bara kana aanaalee manneen barnoota duraa hin jirre 626 keessatti manneen barnootaa daa'immanii haaraa 1,452 banuuf hojiin jalqabamus himaniiru. Himatamaan boba'aa seeraan ala osoo geejjibsiisuu qabame hidhaa cimaa fi adabbii maallaqaan adabame. Godina Jimmaa aanaa Bootor Xollaayitti himatamaan maqaan isaa Takla'aab Kaasa'ee Gabra Mikaa'el jedhamu godina Jimmaa aanaa Bootor Xollaay gandaa yaatuu dhaayyee iddoo addaa keellaa to'annoo laga Gibee jedhamee waamamutti gaafa guyyaa 11 ganama keessatti tilmaamaan sa'aatii 12 yommuu ta'utti boba'aa seeraan ala baay'inni isaa beenzila liitira 8,000 fi naafxaa 8,000 walumaa galatti boba'aa gosa garaagaraa liitira 16,000 yookiin baarmeelaa 80 ta'u tilmaamaan qarshii miliyoona 2,88,480 baasu waraqaa ragaa mirkaneessaa istaandardii otoo hin qabatin osoo geejjibsiisaa jiru qaamolee nageenyaan to'annaa jala oolee waajjirri poolisii fi abbaan alangaa aanichaa waliin ta'uun galmee qorachaa turan erga xumuraniin booda galmeen abbaa alangaaf ergamee abbaan alangaa aanaa Bootor Xollaay galmee ilaaluun himannaa isaa labsii bittaa fi gurgurtaa bu'aalee boba'aa mootummaa federaalaa lakkoofsa 1363 muraa 2017 keewwata 8 keewwata xiqqaa tokkoo fi keewwata 25 keewwata xiqqaa 5 jalatti hundeessuun himannaa isaa mana murtii aanaa Bootor Xollaayitti gaafa guyyaa 16 banuun falmiin adeemsifamaa ergaa tureen booda manni murtichaas ragaa abbaa alangaa dhageeffachuudhaan himannichis himatamaa irratti bu'uura himannaa dhiyaateen waan mirkanaa'eef keeyyatuma himannaan ittiin dhiyaate jalatti akka ofirraa ittisu ajajeera. Haaluma kanaan himatamaanis ragoota ittisaa isaa dhiyeeffatee dhageessifatus himannaa yakka kana irraa ittisu waan hin dandeenyeef manni murtii aanaa Bootor Xollaay dhaddacha gaafa guyyaa 15 ooleen adabbii himatamaa kana ni barsiisa. Fakkaattota isaa ni akeekkachiisa. Hawaasaafis hubannoo kenna jedhee itti amane hidhaa cimaa waggaa 2 fi baatii 9f adabbii maallaqaa qarshii 100,000tiin akka adabamu murtii dabarsee jira. Tilmaamni boba'aa qabames gurguramee mootummaaf akka galii ta'u murtaa'eera. Lammiileen miliyoonni 50 fi 500,000 ol kaardii filannoo fudhatan. Filannoo waliigala marsaa 7ffaa lammiileen miliyoona 50 fi 500,000 fi 14,000 fi 155 kaardii filannoo fudhataniiru jedhe boordiin filannoo biyyaalessaa. Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Meelaatu Warqa Haayiluu ibsa miidiyaaleef kennaniin sadarkaa biyyaalessaatti odeeffannoowwan hanga har'aatti qaqqabanii fi buufataalee filannoo addaa osoo hin dabalatin lammiileen miliyoona 50 ol kaardii filannoo fudhataniiru jedhan. Buufataaleen filannoo 46 karaa diijitaalaa fi qaamaan galmee filattootaa gaggeessaa turuu kaasaniiru. Galmeen filattootaa gurraandhala 28 bara 2018 irraa eegalee gaggeeffamaa ture guyyaa kaleessaa xumuramuun ni yaadatama. Filannoo waliigalaa caamsaa 24 gaggeeffamuuf hojiileen filannoo duraa hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Sirna beekamtii kennuu cimsaa deemuun hojii paartii milkeessuu keessatti qooda olaanaa qaba jedhame. Bulchiinsa magaalaa Shaashamannee kutaa magaalaa Allacheetti sirni beekamtii kennuu fi aadaa wal jajjabeessuu irratti bu'uureffate waajjirri paartii badhaadhinaa kutaa magaalaa
waajjiraalee paartilee aanaalee fi dargaggoota hojii paartii utubuu keessatti shoora olaanaa baatanii fi waraqaa ragaa fi badhaasa garaagaraan dabaaluun jajjabeessa. Bulchaan bulchiinsa kutaa magaalaa Allachee obbo Lataa Tafarraa sirna beekamtii kennuu kanarratti argamuun ergaa dabarsaniin kutaan magaalaa keenya hojii paartii fi hojii mootummaatiinis kutannaa olaanaan milkaa'ina gaggaarii galmeessuu keessatti qoonni keessan kan akka laayyootti ilaalamuu miti waan ta'eef isiniif mala jedhan beekamtiin isiniif kenname kan daraan isin onnachiisee hojii keessanitti isin kakkaasu ta'uu qaba jechuun dubbatan. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa kutaa magaalaa Allachee obbo Dinquu Irrisaa gama isaaniitiin aanonni keenya hojii paartii dadhabne hifanne osoo hin jedhin halkanii fi guyyaa dhamaatanii paartii keessan ceesisuuf waan hojjettaniif seenaan isin yaadata jechuun dubbatan. Itti dabaluunis isin gootota abdii paartii qofa otoo hin taane abdii biyyaa waan taataniif qindoominii fi kakka'umsi isin gidduu jiru kana caalaa akka jabaatuuf hojjechuu qabdu jechuun dhaaman. Aanonni fi dargaggoonni beekamtii fi onnachiistuu garaagaraa argatanis onnachiistuu argatanitti hedduu gammaduun gara fuulduraattis cimanii akka hojjetan dubbataniiru.